Sidirii komboleetti wanti qalbii wahii hin jiru jettee ilaa waan tokko kanatu inaan birrii 100 si gaafatti. Jireenya nutti qaalessa deen gadda bargarii wayii nyaanna jennaan. Waan kiisii qabnu mututti goonee gallee dhayne. Habibi taadaan maal anaa waliin gabbaatee yoo kasanii olii baaftee maal rakkoo qabu? Andee maaliif gadda bicuusii qalalle jedhee garaa keenyaafis bareeda ta'e wayii nayin horee bargarii tokko ilkaanis akkana yoo keessisoo akkattu 700 ammoo kabbaad nu lahee yoo ta'e. Ridwaan Adam obboleessa koo giiftii naa kenni bannaati. Shaggiroonyal giiftis ta'e. Ana waliin deemaa ati waa'ee chiggiriin boo'in. Na amma qoy ka waa'ee gaalaarii itti boo'arrame waa biraa miti gaalaarii guuchiti. Amma kai baabul yaman siin deema. Dhayxeetiyyuu fasaa kana nyaatta. Habibi an bakka juusii dhugaa waan akkas akkasiisan abaaboo Dura akka nyaata garaa qabatanii. kan kee guuttachuu qabda giiftii jedhamee juusii nuti buna inni nagarneesh. Majammaraa hojii Makiinaa fa mamlaa keessatti taallabbat. jechuudha. Makiinaa fa keessatti jechuudha luka kana fa ol fuudhee naadhuun luka kana Kana rakkoo qabu dhungata. miila narra keewwattaan quba miilaatii kaasee hanga gubbaatti maasaaksii godha sana yaaddeen miila kee tak godhee siin tilisii godha. Inni inni mishakkamillish. Luka kana fa jechuun na dhungataa jechuudha quba miilaa guddaa kana fa. Akka Zeenabaa si Dubaay mucaa miila afaan keessee hoosisaa turte viidiyoo tokko argee bannaati. Durbi kun maaliif dhiira quba miilaa nama hoosiftu? Lamin dinnoon dadii bittaa ragooti. Mube muka ifa banaa yoo isin hoo. Wallahi tokko maal jedhee koomintii godhe Muka ifa muka ifa. Haadha faati. Kilaasii keessaa yoo bantan gad isin qorra. Amma nu kubaara jechuu keetii. Haa. Wallaa. Haadha faati. Oo. Miila haadha faadhee tokko baachuu irra seena turaatiin sirra bahuu wayyanaan jedhe kun namni koomintiidhaan warabbal kaafaa makkee seena turaatiin sirra bahuu wayya. Wallahi dhaga'iin sun diina biyya guddaa rabbii haqadhe. Namaati baay'ee Juusii jaallatu abukaatoo namoo namni waan sibiilaan. akkasii jedhe. Juusii abukaatoo kana dhugaa. Namaati akka malee jaallatu seena turaakii baachuu wayya jedhe bar. Juusii abukaatoo kana dhugaa jechuudha quba miilaa guddaa kana jechuudha. Nazu. Quba miilaa guddaa kana xuuxaa deemta. Quba miilaa itti qeessa qabaannaan rakkoon qabu yoo qeessa hin qabaanne garuu Wallaa kun ogeessa qabalaan. yoo qeessa qabaate rakkoon qabu dhungachuun garuu miila qeessa hin qabne dhungachuun ulfaataadha. Yaa'uun shiggir illoo. Guys amma dhiirri miila koo naaf hodhu qeensa miila kooti minaamin jettan qeensa qabaachuu qabdu dirqama. Fuutanii dubujuu afaanitti nama keessanii nama ajjeesinaa please. Reedii waa jedhe qoy koomentii isaa dubbisaa buna kana buusee ka'e. Atillee adeeronni haasa'itaa. Maaliin haasa'an ta'e respect. La dhugaa rabbii dhalaan miilli si dhungatamuu rakkoon qabu quba miilaa si dhungachuun ani amma akka kiyyatti waa haddii kana safuudha dheellaan. Gin waan qeensa hin qabne dhungachuun bitaa kabbaadha dagaanu. Hidhaa galuu wayyatu lafa jalatti hidhamu. Sukkaaram fedhaa. Ooti keessa. Ishiilleen hodhuu qabdi. Qeensa laa isiin miila dhiiraa hodhuu hin qabdu. Dhalaan hin hootu. Isiin waan biraa hooti. Aiskiriimii minaaminii kana hooti isiin dhalaan. Guys, taap-taapii godhaa Sukkaara kun as jira naqamooti. taap godhaa guys. Ajaa'iba kooni. Maal jedhu? Maallaqa okkee. Haadha faatee Wayyee. uffata irra fiitiitiin jirta baraanchi mata bakka keessa uffata irra baatiin maaliif seenta miira keessa nu galchuuf moo? Nagarre qosutti labsi mana keessa jaarsa dura qofitti uffata. Qoy reedii waa jedhe qoy koomentii reedii dubbisaa qoy. Maal jedha inni habaabii bu'anaan jedhee inni waan akkasii barreessa Abduseen habaabii jaallatame naamin jedha barfagateen. Qoy buna kana namicha akka inni qabu. Reedii waa'ee habaabii haasoo inni hawwa rabbi waliin ni himnu jedha ta'e. Agarnu. Taap arguu injifachuu qabna. Ati maal jedha arta amma waan jenne nuti.
لا rakkoon qabu miila baachuun amma qeensa kee argineerra yoo dhungannees rakkoo Awde mi fara. Mila baachuu jedhe ani mila arraabuu jedhe barquba mila arraabuu makiinaa baachuun keessatti jennesu baree waa'ee arraabuuti baatanu malee arraabamaa sole duran baata baabatuun arraabine. Dura baata meeqa eetiyyuu arraabatti seenama malee asumaan utaalameetti boomee in arraabamu bara. Era taa'u Kun namitti wannoo san argitee kun namitti amma ijoollee olii gad ooftu san mucaa fi jaartii. aboo isin naaf taate ani isa namni guddoodha minaamin jedhu nan hawwe waraqatu waan akkasii argadheemu waan isi amma baatiqaa wayi tiiktookii kanarra ooftu bataam ነው የሚያምሩት ወረቢ dhiirri xixiqqaan dubartii gurguddaa yoo argattan aamin jedhaa fudhaa bara kana argamaan jirtu innaatim toonaallee Akkasitti dhagayi. Akkasitti si'an qaba. aboo mataa kanatti waa dibdibaa baay'ee wayini fiqirii siin kennituuf annan inaafaan hin du'aara namni asii nama guddaatu mucaa xiqqaa fuudhee haasa ani baageenyi jedheen hawwaa bar ana wanta akkasii otoo dhufe wanta akkas na anka baakka abdoodhe gaayis abaaboo sadi naa guuta abaaboo sadi gaayis Wajji deemnoo kanas bakka gaayis eessa dhanna ishee eessa deemna. Makiinaan qabdu kaati rakkoon sanii bar namni osoo makiinaa ofiitiin deemaa anxaanxamaa deema ati makiinaan qabdu. makiinaan oofamoo miila kee baadheen axxaaxaa baree dirqama kan biraatiin deemuu qabna yeroo kana. Makiinaa utuu miila baadhee dhungachuu jedhu asii boollatti namni ni dhumna bir makiinaa oofaa akkamitti ta'a. Makiinaa eenyu kireeffannaa rabbi jedhiiti. Reetii biratti garuu osoo du'eeti an akkana garagalee nama takka wannan jedhu. Reediitti hijaaba keenya akka inni dooree nu laalle fuulatti hijaaba osoo oofifnee shofeerii godhannee fuunee baana ka'e. Hijaaba inni asle. Laali. Wallahi abduu see kana gaa'isa osoo waliin gabbee akka godhu hundan nan mul'ataa jira. Ana kana yeroo na laaltu haadha faatee. Please andi kan fiqa jelle haadha faate kunoo nama dhibba lama jiraami. Qanii tokko qofitti siirees taane yeroo hunda qoosaadhaan nam siirees huuneen andi kan bichaa fiqa jelle maaninnateen bichaa qanii tokko qofa asii argisiisee dhiisinna. Roomaansii waan jedhamu waa'ee sittiin buulaan waa'ee waa balleessuu yoo hin barbaanne alna kaashin ግን ሮማንስ ምን እንደሆነ አሳይቼሽ sana booda bakka intineetta eeyyame mee asirratti kakadhuuti Inshallah habibi laal guys. Na abduu see dabar. Abduu see. aboosan annaman era namni baay'atee taa'u nama keessattis dhufeesi qaqqabuun qaba ila maqaballeessii jalqabde gaalaala maqaballeessii Abduu see buna feetan. an yeroo namni baay'atee jiru haasaan jaalladhu taa'e kanaafan bilbila koo fayyadama yeroo ati qobaa jirtu takkaana argitee akkasitti naa bilbila fayyadamu qobaatti Habibi anaasi ireediidha. Anaasi ireedii siduuna qamaane hanga innaa siduuna reedii reediin yeellaa achi taree siqee. obboleessa koo jetta obboleessa kee biratti an akkamittiin waa sittaa taa'anna yeellaanis obboleessa jettamti akkamitti jara biratti Hanga reediin siduunaa jechuudha rifeensa mataa irraa akkanatti asirraa akkana gadi godhee haga qeensa lukaa inni akkanatti gadi deeme achi ol garagalee luka tana fuudhee akkanatti jechuudha fuula kanarra iyyuu. reediin yoom takkaa miila dhungatee beekan dhungatu ni miila Hanga quba miilaa fuudhee fakkaate hanga buna dabaluu isinii dabaluu kun. Jennaan nama Waan ofii. lokka dhattee naa gaafatta. Isumaa waliin gabbuuteet dhattee jira naa gaafatta. Maal akka jedhan? Salaamu alaikum waan ofii akkam fayyada. Wanno sentiraal dhattee. Guys, haati Abun faatee qanii tokko qobaatti hullaa irraa naaf dundita. kennitu. Rinnaalee hanti ulila ana kallasta. Dursee gadhee ergee ol nagalchuu daagan waqtii jechuudha. Asaanu waa ifahamin hin degmine. Ngaltu, Aktar mina na kan jedhame ifahamin galtii seenuu na fedhe. ifahamuun yaani yaa baa. Kan jedhame gastii seenuu na feera dhaqee hedduma giiftii kennaa ooltu seeni gastii. Feenu koo. Maal goota na biraa Siistuu koo bareedduu Abaaboo tiyyaa. kennitu gastii erga sana fayyadu.
خلصتها؟ Gada gada. بس أنا أكلمني عشان هو Akkana xiireensi dabarte الفيديو. achi si bira taa'ee waa buush godhanii ol si ergaa dhaqee. Menem nagar ababo to kon kennitu waree waraata. Akkana si dabartii siin jedha amala zero qabra amala zero. Zero qaba. Wallahi wara ani keessa konnatti Birrii meeqa magaafa. kennaa? Sigira taa'ee puush godhe. Dura puushin gootu akka namni miira keessa galeetti galchu. Akka namni miira keessa galeetti galchu dura puush godhama. Otuu puush godhin gasti argatta. Ati zero dha zero amala zero qabda. Tap godha guys, tap godha. Tola garaf nu. Akkasitti riskii wal jala tartiibar kunoo. Kenni Tola kenni abduu seen waan kanas fararree. waatuma faadhee Yoo taphachuu. asirraa miti waa puush kaleessa waa shaqqalee ture beektaa san puush godhaa bareedduu dhaggeettuu dhaggeettii. Abaaboo tokko tun kennin gasti argatta. Dura kennitee kaateetii ni mul'atte. Maaf kenna. Kalee qawwaa shaqqalee ilaali. Kalee gasti reedii irraa waa shaqqalee barsan kennaa malee. عادي هذا من Meeqa أنا shakkala عادي. ta'e abduu see. أنا من أنا هذا من أنا. I love you tokko. Akkana tartiibar. أنا معلوم هو كلمة I love you tokko mee maal taatee tola. بس أنا هذا من أنا عادي. Ililli kun Tokko iyyoo kennu. shaqqalateetii mana reeditti waa shaqqalee. Ababaan doonaatii naa kennuuf jechuudha zaree. أوكي يا يلا، أوكي، زلمة، شكراً. دونات بس جدا. تكلمي اللي هنا عشان أوكي يلا. Ay, Arabiyya, Arabiffaa fattee dhabaatee naa na gaafatta. ayilee inti kallimiyyaa jette. إيه؟ Arabii Ini- beekaa miti. Oromoo ta'e hin jettiin. Arabiffa beeytiin si abaraate faatee ayilee inti kallimiyyaa Beeyti minaa beeyti. Sila haati baate Gadi cufi wifi gadi tokko cufi golbatuu fi sargii gumana guutuu goote. Diggisi Diggisi buna dhaabar wanti siin wifi diggisiidhaan galfattama waa dhafaate. Kushiina kana keessa kaata dhaabatti. maal irratti galfatte jettee reedii? Diggisii gootee galfattee hin jedhe wifi. Haadha Bar baatee. kuna naan jedhee bar. Waayifaayin an dura galchu ka an dura mana garasiitti itti fayyadamu asitti hin hojjetu naan jedhan. Maa? Hin hojjetu asirratti faayibarii malee hin hojjetu naan jedhan. Faayibariin maali? Waayifaayii diqqoo takka wannoo diimtuu haada diimaa takka Raawutarii hojjetti waayifaayii diqqoo takka. Raawutarii adii takka naa kennan. Ka duraa gurraachi kiyya sun ammoo hin hojjetu naan jedhan. Ajaa'iba ajaa'iba boo. Waayifa maaliifati? Wii Wii galchanii galfachuu deemu. qabda. Wii galfachuu qabda. Haarayatti indegana bar bifa haarayaan indegana ajaje. Amma isa san fidee namichi haada fidee deeme. Gana ammoo raawutarii ammoo ka biraatti raawutarii fidee dhufa ammallee. Ay tola. Wayne anoo dho wii san galfadhe hin qabu bara waan bira qaba. Maatee dabilii Birri birri kuma tokko dhibba wayii. Amma abduu seefan waliigalaa jirra maal jettan? Hoosiitii jedhee sitti bu'a. dhibbuma shanii. Laa Tola ni ilaaha haasaa jaallata oduu qabnaan waa'ee giiftii yaadatu ni. Aywa aywa gatma algitam tola. Gaxme ka Habibi. Tola. Akkam jalliste muuziqaa battee. Loon lol taabee. Ana kenne bar tola. Dhiisa nun tuttuqinaa. Abadan Tolaan kun isaa kana ungoo tokko bare inni dhufee gastii galuudha gisee 100 barreessee. Taayimii dhumaa nu eegaa faamilii qoy taayimii haasaan biizii nu godhaarani abduu se'ati taakti qabdan. Ani Timing. tolaani mana kanatti giiftii kennite kennuu baatte anytime my house is your house. Don't worry. Garuu tolaa miti dhisi wanno yoo tokkichoo tokko gasti regeettu hin danda'amne ati faate. Amma waan siin jedhu abdiisee Wayyee. ከዋን ኦፊ ጋር ስትናገር ራስን እየቆጠብክ ሚዜ ልትሆን ስለሆነ Allahu akbar. Soddaa bira taa'e. Tola maal goota ko achirraa miizee ta'eera kun waan Waalaa hin daldalche. እኔ አለው እኔ ራስን ቆጥቤ ነው ማውራ ሚዜ ነኝ ግን ቶላ እንታ አራ መለያ ችራ It is me. Daggaffi na godhime. አደፋት አደቢ ተኮፋ ቶላ ችራ Abduu seen namni amma isiin maqaa yaamte suni badaadha adabbii jettee qiletti nu naqini qoy. Nama badaa maqaa yaamte. ቶላ ማል ጎደ ቆይ ኢልያስ ቱጅራስ ኢልያስ አለ ሚዜ ነኝ Tolaa hin jenne ingiliffi isiin galuu isii waan biraa haasaa turte hin dhageenyami. Yoo si mooyadheera Iliyaasin gastii irraa darbita okay? አቲ ቶላ ጋር ሊቡፍታ ሲን ጀዴ በር ኢትስ ሚ ምናምን ማን ነው ደግሞ ኢትስ ሚ Tolaa hin jedhini akkanaanu dura bu'uu edda. Yeree qonjaa welcome.
Anggaafasitti reedi ambaasaaddarii ajaa'ibaa kana natti biti Iliyaasiif miizee ajaa'ibaa ta'a. Reedii maal jedhaati amma waan kana? Entau, kau dah kau entau. Ka Iliyaasii kana dhaabar. Anneen gadda bar. Iliyaasi, kau itu kau. Akkanan jedhee haadha faate. Ilaallah. Bari haati faate otuu nutti himine diiyaasporaa bareeda tokko buufatte naamin hin jedheen dhagee. Sitti mee ada faate? Lakkiin buufattu otuu nutti himin jedheen. Ola abduu seen kun osuma dhossee illee bira waa bar leessee bar yoosuu na hin. Ani maal akka jeen guloo gaafadhu? Maal sin jedhani? Diyaaspooraan dhufee bilaayitooraan dhufee ka ilkaa warqii dhufee. Inde. Osoo dhufeeyyuu wanni reediidhaa fi asliidhaan osoo isaan lamanitti osoo hin Anu akkas jedheeni jennaan yaa faaraa homo hunda sitti mamaanaan jedhe. Ani yoo namni as keessa naa beellamee iyyuu reedii qabadhee dhaga. Yaa habiibti diyaasporaa wayi jedhan gisee wayi har'aa miti turre dhayne. Kuni diskoortiin of jala waan adda deemtoo maaliin jedheen namicha. Anu eegachi deemee dhagahame sila maaltu na tuqa jedhe. Isdiin waan dhiqattee deemti. Shuggutiin ka'u Wanna naan jedhee bar. Wanna naan jedhee bar. Osoo jiru mudhii gadi qottee na awwaalte naan jedhe. Anu iyyuu maaluma ta'e garuu haadha baatee dogongora akka ilma dhiiraa tokkotti. Afaan qabdee bar. Afaan Ganamii kana nyaattaniituma deebitanii dhiiftanii mucaa. nyaannetti haati baatee beekan yaaniiftu. Fasaal ganamii kana ruusa kana zanti goone nyaanne. Bar homaan jedhe wanna bakka akka abduu seen Bicuma jedhe. siillee qilleensa kennitanuufi bakka jara lamman walitti dhiiftanii deemtanu bicuma sii masaajiillee godheetuma haa. Obboleessa koo wayitaan lafaa ol ka'u wayita mana fincaa'illee ta'e nu duuka kaati biyyatti. Wayne haadha faate. Minnoo haadha faate farraa shendee. Sodaa akkasiitii miti bar. Nama kana hin beeku awwal marraa argee miti bar awwal marraa bar yeroo Nama yeroo egaa jalqabaa. argine. Sannuu si'a nama xiqqaa ta'e ta'a bu'aadha baate ati na boonsitaa bar. Ambaasaadara guddaa biyya kanaa ture ambaasaadara. Zimbiloo mangadeenyaa. Ani qursii Ameerikaatti nyaadheen misa Dubaayitti nyaadhee saaks. Yaa obboleessa koo dhugaadha. Haati faatee akka boontachumarraa argine. Baanda. Gaayisa baaboo afur guutaa muu. Amma abduu see waan jedhaaruun bar makiinaa hin qabu bar akkamii waliin gabbaana jedhaa jira bara nama. Maa dirqama shufeerii barbaachisa. Booddeenyaa isaa tokko tuktukii hin qabaa tuktukii abbadhaa bashannana. Innis bareedaadha. Tokkotiin qilleensa nuu kennaa yoo dhiisi bareedu dubba kana. Walla samtu na nyaachisaa jira bara. Ilillee afur Rakkoo guutaa. qabu. Luka baadhadhee deema jedhe. Abaa guutaa gaa'is namni bishanii akkanatti taa'ee na ilaala rabbi jedhaa. Tola maaliif callistee nu laalta obboleessa sagalee kee yaadnee yoo biifti naafu. Irrifatte Iliyaasii sallaa Liyaati faatee jenna. Tola irrifateen goota koo ayisoo. Saaksiisa akka saabar. Tola irraa kan nu bu'i gadhe. Kenna tola. Tan jara dalagaa irra ture. Gurbattiin saree tana sirraa dadhabee bar luukaan deeqiraa geettuun. Gadi bu'ee Wanno waraanu. siin jedhaa bar. Inni waggaa meedhiisi irra. Giiftii naafu sagalee tan ta'e yaadnee dubbadhu siin jedhe. Sagalee kee yaadee tola. Saaksii kee yaadee jechuudha. Tola sagalee sagalee siyaasaa hin ta'u waca. Walumaan affarraa bar walii bilbila. Inni tola atoo keessaan abbushee kana jaalatta maaliif asirratti biifti kennu. Tola ati rabbi yariiti gandarra deemaa 22 dhungattaadha. Eenyu dhungat? Ati maal godhuu barabbarta? Laa bar tokkommoo eegada 69 dhungatee jiran tala diimtuu bareeddu tokko. Inni moo? 69 dhungateen. Adda luka jala irraa hafte fiddee nama keessaa tola. Ijoollee kaayiroo lafa keessatti isa badee keessa deemtee kiisii 22 ergitu kana nurraa dhaabe. Abduu Seenin kijibaa. Kuloo amma argaa hin jirru nu. Amma argee barani. Siti Anu sattaa arge. si takka jira bar. Footiin Siti ganama sattaaliin dhufee maali dhabde tola. nuti?
Ganda Cairo zero rais mbasan kabrar bunumne. Tola Fawzin ganama nora sida dabara kiya rufte. Walla? Wallah where is my tola it? Irra fende. Chuman Sara wallolani. Sara kan lolati kon turre. Lola cima boleh zago aisatti beita. wallahi tolha garuu onnee saaraatitti hin taphatin. No sara mar ko isa mara zaftan idin to azamale ani wum takwa asebe mal ta. Mal be ko jettira ko kedi joji kabdu katti. No mujayo karabran ofin abbo. Ani watakka woni asa oli ninka. Kabra war bunumne kestanu barrese bimbe wat. Mal be mana kesa kite dem tu yu tola kiya o mali jettira. Aka jiminyara tigiti eta. Awade mudi ka wattani waro. Aba jiminyara kana sirbiti eta. Ada aku nana jadi kita arge bara. Wai tola ko do jede. Aw dallali mo kurtani idin nama maraji kan arkera. Urji wallaka habibti. Yo yado entana kesan kaina mujayo. Ah se argatte ti jananya namale tola. No argatti marre don taini. Ah. Yada injirre kesan kaina ni. Isi keessa jiraattu mee carraa kanaan fayyadamtee haa wanna Jala jettu. chudu makab diyo. Hin argine diiyaaspooraa samoon addisi tiktookii irra dhufan tokko roomaansii waan godhan. Warra ati jirtu mana mati keessa ta'e na beekta. Odumaatiin Profeesarri gaffide. Leennuun Warra viidiyoo wal dhungatu kan. fideetuma dhufeeyyuu Namitti guddoo takka mucaa xiqqaa tokko. argitee waan Ago godhan. mal tikkaadha gurbaanis jireenyuma Itoophiyaatu akkas godhe malee gurbaanin nama guddaadha. Gaffidee inni maxxansee ennaan inni amma laallee numartu kolfine warri gastii irra kolfine ennaan inni saaraan lolte beekta. Maaliif lolti? Mudannoo akkasii qabattamu. Lolte anduraan marri isaati donkoroodha jettee ni beekta wannan Profeesariin. Saaraan tun Saara maal ta'enna. Mucaa maal taatenne kolfine amma numartu kolfine maal taate saara ennaan maal godhaa sarra fida jette. Bakka